Akkuma dhimma ba'aa giddu galeessaa garatti qaban kan nama wallaalchise dubbiin kaaba Itoophiyaa ammas cimee itti fufee jira. Gareen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu seera haaraa uummata Tigraay irratti diriirsee jira. Seera haaraa kanaanis dhalataan Tigraay fi Tigraay keessatti argamu kamiyyuu yeroo barbaadametti dirqamaan gara adda waraanaatti akka imalu kan dirqisiisu yoo ta'u, lakkii jedhee mormii kaasa yoo ta'e ammoo adabbii qarshii ulfaataa dabalataa fi dirqamaan gara adda waraanaatti adeemsifamuu akka danda'u agarsiisee jira. Seera haaraa naannoo Tigraay irratti baasee fi hojiirra oolche kana ilaalchises BBC'n odeeffannoo dabalataa qabatee jira. Bulchiinsi Tigraay bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan Jeneraal Taaddasee Warradeetiin hoogganamu diiguu himuun dhiyeenya hundaa'e wixineen labsii baasee miidiyaa hawaasaa gubbaatti falmii guddaa kaasee jira. Wixinichi mata duree nageenyaa fi jiraachuu Tigraay mirkaneessuuf labsii mootummaan naannoo Tigraay baase jedhuun dhiyaate kun mana maree naannichaatiin akka ragga'u BBC Tigriffaa irraa maddeen garaagaraa odeeffataniiru. Keewwatawwan qabeenya kanaan dura baramaa hin taanee fi falmisiisoo ta'an wixinee labsii kana keessatti dabalamuun wantoota falmiin akka ka'u godhan keessaa isa tokkodha. Diinni waliigaltee Piriitooriyaa diiguun badii fi yakka gosa hundumaa uummata Tigraay irratti gaggeessaa waan jiruuf uummanni fi mootummaan Tigraay of ittisuuf itti gaafatamummaa uumamaa fi seeraan kennameef qabu jechuudhaan ibsee jira. Gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuun gareen TPLF fonqolchaan aangoo Tigraay qabate kun. TPLF mootummaa yeroo naannichaa waliigaltee Piriitooriyaan hundeeffame diigee mana maree naannichaa duraan ture bakka buuseera. Kun ammoo muddama mootummaa federaalaa waliin qabu ittuu hammeessee jira. Qabiyyee wixinee seera haaraa TPLF qopheesse kana BBC'n akka argates ibsee jira. Torbaniin dura mootummaan federaalaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dirooniidhaan bakka kuusaa meeshaalee waraanaa naannoo Tigraay fi meeshaalee waraanaa konkolaattota dhedheeroo fi gurguddootiin karaa Asmaraa yookaan Eertiriyaa gara Tigraayitti galaa turan haleeluun isaa ni yaadatama. Seerota gareen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu naannoo Tigraay irratti baase keessaa tokko wixinee kutaa jalqabaa keewwata 5 jalatti namni haala fayyaa fi umuriin eeyyamuuf kamuu waamicha waraanaa mootummaan dhiyeessu fudhatee dirqama biyyaalessaa irratti hirmaachuun dirqama akka ta'etti dhiyaatee jira. Kutaa 3 mata duree seeraa itti gaafatamummaa yakkaa jedhu jalatti nama waamicha waraanaa dhiyaateef didu kamuu adabbiin akka eeggatus ibsamee jira. Waraana Tigraay keessatti hirmaachuuf namni eeyyamamaa hin taane yookaan adda waraanaatti akka hirmaatu waamichi godhameef yoo didee maallaqaan adabamee waamicha waraanaa sanattis dirqamaan akka hirmaatu taasifama. Adabbiin maallaqaa dhiyaatee birrii 10,000 hanga qarshii 50,000 kan kaffalu ta'a jechuudha. Keewwata kana jalatti sochiin humnoota Tigraay yookaan mootummaa saaxiluu, meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu, rasaasa yookaan richiitii dhukaasuun akkasumas miliquuf waamicha biyyaalessaa deeggaruu dhiisuun hidhaa yookaan maallaqaan akka adabsiisuu ibsee jira. TPLF gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu naannoo Tigraayitti seerota kana kan baase yeroo itti mootummaa federaalaa waliin wal waraanuuf fiixee ga'ee jiruttidha. Kanaaf lammiileen Tigraay hundumtuu raayyaa ittisa biyyaatti akka duulanii fi waraana mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjin adeemsifamutti dirqamaan akka hirmaatan gochuuf haala mijeeffataa jira. Gama biraatiin seerota 7 du'aan adabsiisanis ifa godhee jira. Keewwata 29 fi 30 wixinee labsii kana keessatti keessumaa waqtii waraanaatti bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee uummataa fi mootummaarraa miidhaa geessisuun diina waliin hiriiruunii fi icciitii dabarsanii kennuun hidhaa fi maallaqaan akka nama adabsiisu ibsuun garuu yakkichi itti yaadamee kan godhame yoo ta'e hidhaa umurii guutuu yookaan du'aan akka adabsiisu seeree jira. Seerota kana kan garee TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuu fi aangoo bulchiinsa yeroo kan mootummaan federaalaa beekamtii kenneef diiguudhaan fonqolchaan gara aangootti dhufedha. Akkasumas mootummaa biyya alaa waliin ta'uun gochaa walabummaa Tigraay balaarra buusu raawwachuun akkaataa gochichaa irratti hundaa'uun hanga du'aatti nama adabsiisa jechuun Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wixinee seeraa kana ifa godhee jira.
kan biraan ammoo keewwata 44 jalatti kan ibsamee fi yakka hanga du'aatti adabsiisa jedhamee diinaa waliin walta'iinsa dinagdee tolfachuu yookaan diinaa waliin mari'achuu kan jedhudha. Akka keewwata kanaa fi akka haala yeroo kanaatti diinatti kan fakkeeffamee fi akka diinaatti kan ilaalamaa jiru mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa dabalatee qaamolee naannolee Tigraayin ala jiranidha. Uummata Tigraay irratti duguuggaan sanyii akka geggeeffamutti yaadamee akka geggeeffamu kan kakaasu ajajaa kan kennes ta'ee yakka raawwachuu keessatti hirmaachuu keessatti kallattiin kan hirmaatee hidhaa umurii guutuu yookaan du'aan adabsiisa jechuunis ibsee jira. Nama beelessuu yookaan qoricha dhorkachuu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuu bakkeewwan hambaalee seenaa ta'an yookaan manneen amantaa itti yaadanii mancaasuun yakkoota du'aan nama adabsiisan jedhamanii wixinee seeraa kana keessa kaa'aman keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Miidiyaa fayyadamuun aarsaa kaffalame xiqqeessuun kabaja loltootaa fi maatii isaanii gadi xiqqeessuun hidhaa hanga waggaa 15tti adabsiisuu danda'as jedhameera. Dabalataanis Tigraayittis ta'ee naannichaan alatti qabsicha kan qeequu namoonni gara qabsootti akka hin seenneef kan kakaasuu fi qabsicha kan mormu kamiyyuu hidhaa hanga waggaa 5 adabsiisa jechuun seera kana Dabratsiyoon Gabramikaa'el baasee jira. Maddeen BBC'n dubbisee akka jedhanitti wixineen dhimma miidiyaa ilaallatee bulchiinsi Tigraay haaraa hundaa'e baase kun mirga yaada'uu fi bilisaan ibsachuu kan ukkaamsu ta'us ibsanii jiru. Keewwata 48 jalatti humnoota Tigraay irratti bifa kamiinuu olola oofuun yookaan itti yaadanii diinaa waliin ta'uun itti yaadamee akka haleelamu gochuun dhalattoota Tigraay diinaaf akka lolan gochuun waraanni Tigraay akka ganamu kakaasuu fi jajjabeessuun yakka umurii guutuun nama adabsiisaa yookaan du'aan adabsiisuu akka ta'e ibsamee jira. Kanaan walqabatee yakki biraa du'aan adabsiisuu fanjii yookaan waan dho'uun namarraa du'aatii yoo qaqqabsiisee fi uummata yookaan naannoorraa miidhaa guddaa kan geessisu yoo ta'edha. Kan biraan ammoo nyaata yookaan bishaan humnoonni nageenyaa Tigraay fayyadaman summeessuu hidhaa hanga waggaa 15tiin kan adabsiisu ta'uunis ibsamee jira. Kana jechuun guutummaan guutuutti tarkaanfii loltoonni Tigraay yookaan lammiileen Tigraay gara waraanaatti yeroo duulan raawwataman irratti gufuu akka hin taaneef kan jedhudha jechuudha. Seeronni gareen TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganaman baasan kun ammatti yaaddoo lammiilee Tigraay fi namoota nagaa hedduu akka ta'es ibsamaa jira. Yeroo ammaa kana muddamni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu jiru daran hammaataa jira. Raayyaan ittisa biyyaa kumaatamaan lakkaa'amanis daangaa naannoo Tigraay irraa buufatee jira. Kana malees dirooniiwwanii fi xiyyaaronni waraanaa Itoophiyaa fuula isaanii gara naannoo Tigraayitti naannifatanii ija allaattiin eegaa jiru. Kun ammoo taateewwan kaaba Itoophiyaatti ka'anii fi gareen Tsamdoo jedhamu hidhattoota naannoo Amaaraa Faannoo fi garee Tigraay fi hidhattoota Eertiraa of jalatti hammatee sochii inni taasisuu kan hordofudha jechuudha. Odeeffannoowwan ba'aa jiran akka agarsiisanitti gareen TPLF garee hidhattoota Tsamdoo jedhamu walitti dhufeenya uume kana waliin ta'uun ganna kana keessa mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti waraana banuuf akka qophaa'aa jiru ibsamee jira. Kanumarraa ka'uunis raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa imbaasiiwwanii fi qoonsalaawwan biyyoota michuu Itoophiyaa ta'an walitti qabuudhaan ambaasaaddoroota isaaniitiif taateewwan kaaba Itoophiyaatti ta'aa jiran irratti ibsa kenneefis jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa garee Tsamdoo jedhamu sochii inni kaaba Itoophiyaatti taasisuu lafatti buusuuf yookaan hojiin agarsiisuuf yookaan sochootee tarkaanfii laalessaan fudhadha jechuudhaan ifatti dubbatee jira. Kun ammoo yaaddoo kaaba Itoophiyaatti uumamuu itti hammeessee jira. Imbaasiiwwan biyyoota hedduu naannoo kaaba Itoophiyaatti akka lammiileen isaanii hin imalle beeksisa garaagaraa baasaa jiru. Hidhattoonni Tigraay tokko tokko ammoo daangaa naannoo Amaaraa fi iddoowwan raayyaan ittisa biyyaa itti argamutti qocolloo taasisuun isaanii ifa ba'aa jira. Haa xinnaatu haa guddatu hidhattoonni Tigraay waraana kaaba Itoophiyaa irra deebiin kaasuudhaaf naannoo kaaba Itoophiyaa naannoowwan raayyaan ittisa biyyaa itti
keessatti argamanitti garee Tsamdoo jedhamu wajjin dhukaasaa fi tuttuqqaa guyyaa guyyaan raawwataa jiru jechuudha. Kanaaf ammoo ragaa kan ta'u Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ajajaa waraanaa Itoophiyaati. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ji'ootaan dura akka ibsanitti gareen Tsamdoo jedhamuu fi hidhattoota Tigraayiin hoogganamu naannoo daangaa irratti sochii raayyaa ittisa biyyaa gufachiisuuf dhukaasawwan tokko tokkoo fi qoccolloowwan waraana kaasuu sababa quubsaa ta'an agarsiisaa jiru yookaan raawwataa jiru jedhee ture. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa obsa qabuun cimsee akka bira darbaa jiru ibsanii jiru. Hayyoonni fi xiinxaltoonni siyaasa gaanfa Afrikaa akka ibsaa jiranitti mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay gidduutti waraanni eegaleera jedhu. Haa ta'u malee kan eegamaa jiru dhukaasa qofaadha jedhu. Akka isaan jedhanitti wanti adda hin baane dhukaasni yoom eegalaa kan jedhu qofaadhas jedhu. Waliigalteen Piriitooriyaa waraana lammiilee hedduu galaafate dhaabsisee yeroo kamuu caalaa balaa keessaa waan seene fakkaata. TPLF waliigaltichi diigameera jechuun ejjennoo isaa ibseera. Kanaafis mootummaa federaalaa himateera, fonqolchaa mootummaas naannoo Tigraay irratti raawwateera. Mootummaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma kana irratti hanga yoonaatti yaada ifatti kennee hin qabu. TPLF mana maree filannoo waggaa 6 dura taasifamee fi waraanaaf akka ka'umsaatti ilaalamuun hundaa'es hojiitti deebisee jira. Manni maree kun immoo Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin pireezidantii akka ta'an filatee jira. Tarkaanfiin kun aangoo bulchiinsa yeroo waliigaltee Piriitooriyaan hundaa'ee buutee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangoo isaanii waggaa tokkoof dheeressaniif pireezidantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddaseen ifatti aangoo irraa bu'uun isaanii ibsamuu baatus aangoon isaanii waan jalaa fudhatamee fakkaata. Bu'uurri seeraa bulchiinsa yeroo akka dhumate kan dubbatu TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el kan hoogganamu jechuudha. Sababa kanaan hiituun yookaan mootummaa federaalaa waliin walitti dhufeenyi qaban akka citee ibsee jira. Haalli naannoo Tigraay taanee maal ta'a kan jedhu ifatti hin beekamne. Aangoo kan dhuunfate TPLF gara tarkaanfii waraanaatti seenamoo qaamolee lamaan waliigaltee wayirra ga'u kan jedhus hanga ammaatti ifa miti. Tilmaamota afur wantoota mudachuu malan irratti ogeeyyii fi xiinxaltoonni dubbatan BBC'n kanatti aanee dhiyeesseera. Durumaa waliigalteen Piriitooriyaa qormaata keessa turus sochiin TPLF immoo balaa hamaa keessaa galcheera. Ta'us gama mootummaa federaalaatiin wanti jedhame hin jiru. Dabratsiyoon Gabramikaa'el eebila 30 bara 2018 kaabinee isaanii yeroo duraaf yeroo walitti qabanitti aangoon bulchiinsa yeroo humnaan qabamaa akka jiru kan dubbatan Leetinaal Jeneraal Taaddasaan eegasii sagaleen isaanii tasuma dhaga'ame hin beeku. TPLF fi kaabineen Dabratsiyoon Gabramikaa'el hundeessan murtee mootummaa naannoo murteessaa hooggansa isaa itti fufee jira. Hayyuu heeraa fi seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee akka dubbatanitti yeroo ammaa naannoo Tigraay keessaa nagaanis waraannis hin jiru, garuu duumessi waraanaa buufatee jira, yaaddoon waraanaas uummatarra jira jedhu. Kunis hariiroon mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannichaa walxaxaa akka ta'u godhee jira. Bulchiinsi yeroo mootummaa federaalaa hundeesseera beekamtiin hin kennaaf jedhu yoo diigame haala kamiin naannoo Tigraay waliin akka wal qunnamuu wanti beekamu hin jiru. Durumaa boba'aa fi shaqaxoonni bu'uuraalee sadarkaa murtaa'an qofaa naannicha seenaa turan si'achi naannicha seenuun gaaffii keessa akka seenu himu. Dhimmi deeggarsa baajataa federaalaas dhimma biraa gaaffii kaasu akka ta'e dubbatu. Bulchiinsi yeroo Tigraay baatii eebilaa keessaa deeggarsi baajataa federaalaa hangamiin akka ciccite xalayaa ibsuu ministeera maallaqaaf ibsee ture. Akka xalayichi himutti onkoloolessaa eegalee birrii biiliyoona 17.1 naannoo Tigraay ga'uu qabu keessaa kan ga'e birrii biiliyoona 8.5 qofaadha. BBC'n deeggarsa baajataa naannichatti ergamuu gaafachuuf ministeera maallaqaa irraa odeeffannoo argachuuf yaaliin taasisee milkoofne jedhee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed garuu baatii onkoloolessaa darbee paarlaamaatti dhiyaatanii ibsa yeroo kennanitti bajanni mootummaa federaalaa naannoo Tigraayiif ramaduu misoomaaf osoo hin taane hidhannoof yookaan meeshaa waraanaa bitachuuf hidhachuuf oolaa jira jechuun himatanii jiru. Xalayaan bulchiinsi yeroo Tigraay eebila keessa ba'ee bajata naannichaa ga'uu qabu keessaa parsantii 50 ergamuu ibsee jira. Yeroo ammaa mootummaan federaalaa kaabinee Dabratsiyooniif beekamtii hin kennu. Beekamtii dhoowwatee ammoo
bajetanii ergaa fi kan jedhu immoo gaaffii gara biraadha. Yuunivarsiitii Kaalgaarii Kaanaadaatti argamutti kan barsiisanii fi siyaasa Itoophiyaa kan xiinxalan Dr. Geetaachoo Asaffaa mootummaan federaalaa bajeta dhoowwachuun akka taanaa ta'an jedhee yeroo muraasaaf isaan dhiisuu danda'a jechuun tilmaama isaanii kaasu. Akka xiinxala isaaniitti taanaan garuu callisi mootummaa federaalaa kun hanga xumuraa kan itti fufu osoo hin taane hanga haalli guutamutti yeroo kan eegudha. Dr. Geetaachoon callisaa amma mul'atu kanaaf dhimmoota sababoota ijoo ta'an yeroo nufu ganna ta'uun isaa akkasumas walitti bu'iinsi giddugala bahaa keessa jiru mootummaan federaalaa tarkaanfii deebii kennuu tursuu isaaf yaada keessa galchuu mala jedhaniiru. Dr. Adamis yaada wal fakkaataa qabu. Wanti amma jiru nagaas waraanas kan hin taane itti fufuun isaa tarii yeroo xiqqoof malee waan itti fufuudha jedheen yaadu jedhaniiru. Bulchiinsi mootummaan federaalaa beekamtii kennineef aangorraa waan jiruuf bajataa fi meeshaalee ijoo kaan irratti to'annoo qabu akka cimsuu kan dubbatan Dr. Adam kun immoo TPLF hanqina kana guuttachuuf guutummaan guutuutti biyyoota alaa waliin hariiroo akka uumu gochuu akka danda'u hubachiisu. Biyyoota alaa wajjin hariiroo uumuun TPLF ammoo mootummaa federaalaa dheekkamsa biraa keessa akka galu yookaan tarkaanfii biraa keessa galchuu danda'a jechuun dhimmi kun sababaa walitti bu'iinsaa ta'uu akka danda'u ibsaniiru. Dr. Adamis ta'ee Dr. Geetaachoon mootummaan federaalaa akka waraana duraanii walitti bu'iinsa bal'aa keessatti carraan seenuusaa dhiphaa ta'us ni dubbatu. Ta'us garuu walitti bu'iinsi wayii garuu ka'uun isaa akka hin hafne ifatti ni tilmaamu. Dr. Adam mootummaan federaalaa yoo fayyadamuu barbaade irree baay'ee qabaa yaada jedhus kaasu. Osoo waraanatti hin seeniin dhiibbaa uumuu yoo barbaade keessumaa bajata ilaalchisuun dhiibbaa cimaa gochuu akka danda'u amanu. Waraanni kan eegalu yoo ta'e walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaatti uumaman irraa kan ka'e dhiibbaa jala kan bu'e mootummaan federaalaa loltuu bakkee garaagaraatii walitti qabee dirree waraanaa galchuu akka qabus ni dubbatu. Haala kana keessatti naannoon akka Beenishaangul Gumuz keessatti walitti bu'iinsi amma jiran qofaa osoo hin taane walitti bu'iinsi haaraan illee carraan mudachuu isaa olaanaadha jedhu. Amajjii gara dhumaa raayyaan ittisa biyyaa kibba Gondar keessaa yeroo ba'itti hidhattoonni faannoo naannicha keessa sosocho'an magaalota kanneen akka Dabra Taabor keessatti haleellaa guddaa uumanii turani. Naannoo Oromiyaa fi naannolee kibba Itoophiyaa keessatti sochiin raayyaa ittisa biyyaa jalqabamuu hordofee hidhattoonni haleellaa raawwachuun isaanii gabaafameera. Dr. Adam sababni inni lammaffaa irratti eeran waraanni yoo eegale seenessa Itoophiyaan guddachaa jirti jedhu ni deegaa kan jedhudha. Itoophiyaatti waraanni irra deebiin eegaluun Itoophiyaan haaromaa jirti, guddachaa jirti, jijjiiramaa jirti seenessa jedhu kan adda kutuudha. Kanaaf mootummaan federaalaa waraanicha hin barbaada jedheen yaadu jechuun ibsanii jiru. tarii gama TPLF fi Eertiriyaa akkasumas gama TPLF fi Sudaaniin wanti qindaa'ee yoo uumame tarii waan sana ofirraa maqsuuf gara waraanaa seenuu danda'a jechuun mootummaan federaalaa tarkaanfii ofirraa deebii kennuu yoo fudhatu carraan walitti bu'insaa uumamuu akka danda'u ni akeeku. Kana malees waraanni akka ka'uuf TPLF harka maratee akka ta'an jirres ibsanii jiru. Waaqayyo addunyaa keenyaaf kaaba Itoophiyaafis nagaan of haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan itti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qodaa. Sa'aatii yartuun booda qophii ho'itaaf gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.